sirni gooben yeroon isaatis akkaataan itti gooben gaggeeffamus kanuma keessatti waan ta'eef barreen gaddaa kakaasuudhaaf kaka'umsa horannee waan kaaneefi barana garuu duudhaa keenya sirreessaa dogoggorri bakka jirutti fooyyessaa yeroo isaallee barsiisaa dhaloonni akka irraa baratu amma goobeen namuu naannoo jirutti goobee jechuu danda'a jedhamus aadaa isaas akkasuma yaadachiisumaaf barreen gaddaa duursinee kaane barana garuu yeruma isaa eegnee kallattumaan yeroo inni itti kabajamu sanarraa jalqabna jennee har'a jalqabne jechuudha. Goobeen kun dagatamaa dhufee ture. Isuma saniif jecha nus kutannoo xiqqeedhaan kaanee artistoota kana waliin taane waan duraan dagatame kun dhaloonni dhufu baruu qaba, safuun kun deebi'uu qaba, duudhaan kun hafuu qabu jennee asitti wal geenye artistoota kana waliin dhaloonni dhufu akka nurraa fuudhu waan kana bara darbees baranas dabalataan akkasumatti kan barreen gaddaa caalaa barana fooyya'ee ijoolleen illee waan kana akka aadaatitti fudhatanii ittiin hojjechaa kan jiranii fi aadaan kun aadaa dagatamuu hin qabne aadaa Oromoo keessaa aadaa isa tokko waan ta'eef sirriitti irratti hojjetamuu qaba jenneet gahee bahuu qabna ijoollee kanatti dabarsinee kennuu qabna jennee as keessatti hirmaanne jechuudha. Inni hafe kan jennu maal inni duudhaa isaa akkaataa duudhaan itti gaggeeffamu yeroo tokko goobeenii fi shinooyyeen tokko warra jedhutu jira. Goobeenii fi shinooyyeen tokko miti. Shinooyyaan jedhamu kun naannoo itti shinooyyee jedhamu qabaachuu illee danda'a. Naannoo keenyatti garuu aseesaa jedhama. Aseesaan kan dubartoonni gaggeessan dubartoonni guyyaa 3 qofaaf sagantaa kana gaggeessiti. Guyyaa 3 sun yoomi qaammee guyyaa 5 qunnii buqqifatti. Fulbaana guyyaa tokko qunnii darbiti. Fulbaana guyyaa 17 daraariyyoo guurrattee abdaan irratti sirbitee addaan galti. Guyyaa kana 3 qofa hirmaatti jechuudha dubartoonni. Kanaaf goobee fi aseesaa yookaan naannoo kanatti shinooyyee jedhamu kana adda baasuun barbaachisaadha. Sirriitti barbaachisaadha. Shinooyyee fi aseesaan garaagarummaa qabu. Naannoo itti shinooyyee jedhamutu jira. Nu biratti garuu aseesaa jedhama. Kuni rakkoon fidu maquma naannooti. Garuu waliigalatti beekamuu kan qabu guyyaa 3 qofa duudhaa kana gaggeessiti dubartoonni. Goobeenii fi aseesaan yookaan shinooyyeen tokko miti. Sadarkaa walii qaba hundumtu. Guyyaa isaas guyyaa qaba. Guyyaan dhiirri fi dubartiin waliin deemu gaafa fulbaana tokko qofa. Gaafa Unqutaaxashiisa jedhamu sana jecha. Kanaaf kana namuu beekuu qaba. Gara fuula duraatitti sirreessaa deemna. Akkaataa duudhaan kun maali? Duudhaa jechuun waan guddaa of keessaa qaba. Duudhaan lafee dugdaa aadaa saba kanaati. Eenyummaa kee ibsa. Achi keessatti wanni calaqqisan baay'ee jira. Fakkeenyaaf wadaajii waan jedhamu jira. Bara kana wanni tokko kan argaa ture sooshaal miidiyaa irrallee kan deemaa ture waan safuu keenya dhiibu waan duudhaa keenya irratti argamuu hin malletu argamaa jira. Inni sun maal inni dhiirri urufumatti dubartii qabatee kuffisee dhungachuun aadmaleedha. Aadaa Oromooti miti sun. Kana namuu quba qabaachuu qaba. Dubartii dhungachuu jechuun yookaan akka kanatti miti. Fakkeenyaaf migira guuraa waan jedhamu jira. Wadaajii jechuun dhokataniiti dhiirri fi dubartiin wal beellamataniiti bakka migira guurtu sanitti dhaqee safuu eeggatee dhokatee duudhaadha waan ta'eef walitti jaalala isaanii walii mirkaneessu malee urufumarraa fiigee akka leenca gafarsa nyaatuutitti fiigee dhaqee irratti kufuun aadmaleedha kun. Dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf aadmaleedha waan fokkataa waan aadaa saba kanaa xureessu. Ani dhuguma warri suni Oromoodha. Hoo dhuguma Oromoo ta'anii jiraatan hin dogoggoranii miidiyaatti ba'anii uummata dhiifama gaafachuu qaba jara sun. Kanaaf duudhaan keenya guutuudha. Waan irraa irratti hin qabu. Warri hin beekne garuu hin beekan waan ta'eef warra hin beeknetti murteessinu. Nuyi garuu aadaa keenya warri jennu kun aadaa keenya qulqulluu kan hin boorofne kan nun taajjabsiifne taajjaba qaba Oromoon wal taajjaba. Sirna kuni abbootii keenya irraa fudhanne dubartiin fi dargaggeessi fi dubartiin warri wadaajii waliin jiran haadholii fuulduratti abboolii fuulduratti ijaaluu waliin laalan wal jedhanii waliin laalan safuudha beekan. Kanaaf isa kanarratti hojjenna jennee abdii qabna. Institushiniin keenya illee kana waan qulqulleessu gara fuula duraatti itti deemee qorannoo guddaa geggeessinee hayyoota waliin beektota waliin waan guddaa ijaarra jennee yaadna. Rabbi nu haa milkeessu ayyaanni Oromoo jenna.
Kuni dhugaadhuma jirtu. Ashama harka fuudhee akkam jirtan? Hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam turtan akkam sa'a kana geessan. Ana obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba. Nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isin jecha. Namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe, like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Kan maatii koo turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Egaa obboleewwan kiyyaa viidiyoo kanarraa waa baay'ees barattanii jirtu akkasumas immootu namoonni hedduun jechuudha viidiyoo kana namni ilaalee jechuudha dhugaan isiniin jedha maaliifi barumsa guddaa irraa fudhataa dogoggora isaallee akka sirreeffatu kaka'umsa isatti uuma jechuudha. Kanaaf wanti viidiyoo kanarraa dhageeffattan jechuudha. Maaliif kuni waanuma sirrii yookaas immootu waanuma tahaa jirurraa akkasuma maaliif aadaa ofii guddifachuu akkasuma immoo jabeeffachuu akkasuma aadaa ofii beeksisuu duudhaa ofii beeksisuu baay'ee namatti tolallee baay'ee hedduu mooraalillee namaaf kenna. Sana keessatti immootuyyuu jechuudha akkuma artistii Dajaneen jedhe kanatti jechuudha. Wanta faallaa isaa ta'an kan aadaa keenya dubatti arrabsiisuu danda'u akkasumas immootuyyuu kan faallaa itti ta'e yookaas immootu jechuudha safuu balleessuu danda'u baay'ee isaanii jira akkuma irraa kaasee kanatti jechuudha. Kan jabeeffachuuf akkuma deemaa jiran immootu wantoota immootu dogoggora ta'anillee sirreessatii qajeelchaa deemuun ammarraa jalqaba jechuudha. Maaliif gaafa sa'aatii argatan yookaas immoo iddoo itti akka kanatti jechuudha. Maaliif barreen gaddaarra barana sirriitti jechuudha. Hamma ta'e tokko jechuudha. Maaliif kana keessatti immoo gaafa aadaa ofii jabeeffachuu fi duudhaa ofii jabeeffachuuf deeman kana dogongora jirullee of keessaa wal hedduudha bal'eessaa wal gorsaa deemuun waanuma jirudha. Kanaaf akkuma inni jedhe jechuudha. Asiyaasaan kun biyya keenyatti sirriidha. Guyyaa 3 qofaaf jechuudha. Shamarran yookaan dubartoonni jechuudha. Akkuma inni jedhe inni tokko guyyaa qonnii buqqifannaa lammanni guyyaa darbaati. Kuni guyyaan sadaffaa inni jedhamu sun immoo aduu 17 jechuudha. Maskaramii guyyaa 17 jechuudha. Fulbaana guyyaa 17 ti jechuudha. Guyyaa sana walitti dachahanii sirbanii dhiichisanii jechuudha. Sirriitti jechuudha dhugaa kan gaafa duraatiin adda sirriitti jechuudha. Maaliif gaaf sana adda galuu waggaatti deebi'ee dhufammoo waan ta'eef sirriitti sirbanii dhiichisaniiti kan isaan adda ba'an jechuudha. Kanaaf guyyaa 3 dubartoonni kana seesaa geggeessuu qabanii guyyaa 3 jedhama bakka walumaa galatti tokkoffaa gaafa qonnii buqqifannaa lammaffaa immoo guyyaa darbaa sadaffaan immoo 17 abaaboo yookaas immoo biyya keenyatti fakkeenyaaf biyyoota garaagaraatti hin beeku jechuudha. Naannawaan jirtu abaaboo sirriitti daraaraa abaaboo sana hammatanii jechuudha baattatanii deemanii ijoollee shamaraa walitti dhufanii jechuudha sirriitti dhiichisanii sirbanii taphatanii nyaatanii dhuganii sirriitti jechuudha mana namoota iddoo itti walitti sabasabamanii toonii jechuudha. Akkasuma guyyaa darbaa sana fakkeenyaaf akka naannawaa keenyatti ijoolleen gaafa deemnu sana shamara baay'annee gaafa qaammee yookaan darbaa deemnu sana maallaqallee bakki itti guurratantu jira. Akkasuma mootu garuu akka aadaa keenyatti bakka tokko tokkotti gara caalu nama dhadhaa mana hin qabnetu birriifaa kennaaf namaaf jechuudha. Garuu warri dhadhaa qaban shamarra sana hunda sirriitti dhadhaa dibu kuni waanuma agarree yookaas immootu jechuudha. Aseesaa sana umurii waggaa 7 fi 8 kanaan ijoollee faana deemuu jalqabe jechuudha. Nin deema lafa fagoo hin deemu baadhee umurii sanatti yoo lafa mana keenyatti dhiyaatu mana nama 5 6 10 deemeen deebi'ee galaa. Gaafa 17 walitti dachaanii maallaqa hiratan sana na yaamu xiqqoo ta'ee dhafiyyuu maallaqa sana hirachuu hin dhiisu isaa wajjin naqee jechuudha. Garuu baay'inaan nama sirriitti nyaata mana namaatti dhufanii sirbanii taphatanii nyaatanii dhadhaa dibatanii akkasitti dabarsina naannawaa keenyatti jechuudha. Akkasuma immoo naannawaa biraatitti immoo sanaan adda ta'uu danda'a jechuudha. Haalli ittiin isaan simataman jechuudha. Kanaaf akkuma inni jedhee guyyaa 3 qofa jechuudha. Walumaa galatti guyyaa 3 waggaan deebi'ee dhufa waan ta'eef jechuudha. Goobeen garuu akka sana miti akka biyya keenyatti goobee
sa'aatii kana jalqabanii amma 17 bariititti amma guyyaa 17titti deemuu hin danda'an isaan akka naannawaa keenyatti waan argee guddadhe yookaas immoo waan argaa guddadheedha waan ta'eef garuu biyya keenyatti goobee kana guyyaa miti yoo masqala yookaas 17 jala ga'an guyyaa 3 yookaan guyyaa 2tti yoo hafe guyyaa deemuu jalqabu malee galgaltuudha kan isaan sirriitti dhiichisan deemanii mandararra yookaas immoo mana namoota irra deemanii dhiichisanii sirbanii taphatan akka keenyatti galgala jechuudha lafa jala gana hammarraa yookaas immootu fulbaana guyyaa tokkorraa jalqabanii jechuudha hamma 17titti ni deemu jechuudha ijoolleen dhiiraa jechuudha tarii akkuma naannawaatti gargar ta'uu danda'a suni kanaaf wanti inni jabaan yookaas immootu akkuma video kanarratti dhageeffattanitti wadaajii wanti jedhamu sun immoo sirriidha maaliif wadaajii kana namni ammam yoo xiqqaate biyaansi ani umurii kootiin maaliif wanta keessa dabartan wanti irraafattanis yookaas immoo irraafatama jedhamu simti maaliif waanuma dhiyoo kanatti iyyuu jechuudha keessattuu akka keenyatti baay'ee sirriitti safuudha maaliif nama funduratti hunkaa waan akkasiitii mitiiti waliif beellamuudhaaf iyyuu jechuudha yoo guyyaa sana lafa isinti namni sun itti walii beellaman jarri sun lamaan itti waliif beellamanii guyyaa sanbataati gara biyya keenyatti ijoollee wadaajidha waliin jedhanii yookaas immoo hiriyaa wal godhatan kan walitti dhufanii tooni waliin guyyaa isaanii taayimii isaanii dabarsuudhaaf taphachuuf walitti dhufan jechuudha guyyaa sanbataa guyyaa hojiin hin jirretti faa wal beellamatu sanammoo lafa namni hin jirretti lafa namni naannawaa isaanii isaan nagarretti obboleewwan akkasumas immootu lafa haadha abbaan isaanii isaan hin agarretti dhokataniiti jechuudha garuu bara kana keessa akkuma inni jedhee wanta akkasii hin jiru namni maaliif aadaa ofii sirriitti dagatee tooni jechuudha kallattii biraatiin kan ibsaa jiru akkuma inni jedhe sana kuni aadmaleedhaan irraa hafuu qaba jedhe sirriidha maaliif gaafa aadaa ofii yookaan duudhaa ofii jabeeffachuuf deeman immoo dogoggora ofiillee walitti himaniitiin wal barsiisaa isa wallaalee akka inni baratu isa immoo osoo beekuyyuu immoo dogoggora kana hojjete akka inni dogoggora sanarraa deemu wal sirreessaa deemuun sirriidhas waanuma ta'uu qabus kuni akka kootti jechuudha waan ta'uu qabudha sirriitti jechuudha. kanaaf maaliif kan namni halaalaa namni hurfaa zimja'ee akka barbaade kanatti mangada irratti waan akkasii sana jedhamu mitiiti dhugaan isiniin jedha sirriitti akka namni isaan hin agarretti dhoksaame kan jechuudha yoo mootuu namni iyyuu isaanii beellamateetu wal bira deemuuf ka'ee wayi rakkoon addaa isaa mudateetu sa'aatii sanatti dhaqanii wal arguu hin dadhabne guyyaa biraatitti waliif beellamu maaliif akka namni isaan hin agarre sababa barbaadaniif jechuudha kanaaf walumaa galatti jechuudha wantoonni amma deemaa jiru immoo wanta aadaa Oromoo ka duudhaa Oromoo ibsuu miti akkuma inni dubbate jechuudha kuni taajjaba qaba Oromoo safuu beeka akkuma inni jedhe Oromoo sirriitti safuu beeka maaliif dubartiin Oromoo takka bakka sanatti lafuma barbaadetti keessattuu akka naannawaa itti guddadhetti lafuma barbaadanitti dhaabbatanii mangadarra dhiira wajjin haasa'uun iyyuu jechuudha baay'ee harraba guddaadha akka keenyatti jechuudha intala baluu lafuma barbaadetti dhiira faana dhaabbataa oolchi waan jedhamu nama arrabsaa duubatti haadhaaf abbaa keessan maatii keessan arrabsiistu jechuudha akka naannawaa keenyatti kanaaf dhugaadha wanta akkasii suni safuu Oromooti miti waan ta'eef hafuu qaba dogoggora ofiis immoo walitti himaa wal sirreessuu waanuma jiru jechuudha akkasuma aadaa ofii jabeeffachuun immoo akkuma jiru dogoggora irraas immoo wal deebisaatii sirriitti wal cimsanii egaa kanaaf maaliif akkuma aadaa ofii jabeeffachuuf fiigan immoo dogoggora ofiillee of gadduudha balleessaa adeemuun sirriitti dhaloota dhufuuf sirriitti fakkeenya ta'a akkasumallee dhaloonni ganaa dhufaa jiran waan bareedaa waan gaarii aadaa isaanii haala bareedaadhaan ibsachuu danda'u akkasumas immoo isaanillee boruutti dhaloota isaan duuba jirutti kana caalaa guddisanii yookaas immoo sirriitti bal'isanii kan dhaloota duubatiif qoodan ta'uu danda'a jechuudha kanaaf obboleewwan kiyyaa maaliif bara kana akkuma jalqabaa sana isiniif kaasee faallaa isaati malee akka aadaa Oromootitti miti namni tokkoyyuu kan aadaa isaa ibsataa jiru jechuudha maaliif wadaajii jechuun namni hiriyaa walitti dhufanii
Fakkeenyaaf amma namoonni tokko gaafa wadaajii jedhan kana hiikaa biraatitti warri fudhatan jira jechuudha. Garuu akka naannawaa keenyatti ani dhugaan isin jira. Wadaajii jechuun maaliif namni suni wal jaalatanii wadaajii wal godhatanii kaaniitu jechuudha. Dirqama namni suni amma dhumaatitti waliin jiraatu wal fuudhu qabu. Waan jedhamu miti akka kunoo amma sa'aatii amma kana abalu tokko yoo wal jaalate amma dhumaatti wal fuudhu qaba namuma sanatu abbaa manaa ta'aa fi ishee santu haadha manaa ta'aa fi waan jedhamu jechuudha miti suni maaliif wadaajii jechuun suni kophaatti hiikaa mataa isaa danda'e qaba akkasumas immoo haadha fi abbaa manaa jechuunis immoo kan biraati jechuudha kanaaf namni maaliif namni suni gargar baheetu iyyuu jechuudha. Nama biraatitti isheen sunillee osuma wal jaalatan iyyuu gizee warri dirqisiisanii nama biraatitti fa'aa heerumsiisantu jira. Sanumaan adda bahuu danda'u. Garuu immoo akka chaansii immoo wajjumaan guddatanii akkasumatti jalqabuma ijoollummaa walitti dhufanii sababa wadaajii jechuudha. Ijoollummaa jechuun amma fakkeenyaaf namni biyya keenyatti ani hin beeku garuu namni umurii waggaa 17 wayii 15 sanaa ol ta'ee maaliif kuni waan beekamaadha. Akka naannawaa itti guddadheeti jechuudha. Ijoolleen tokko lamaan hiriyaa wal godhatanii wadaajii jechuu waliin yeroo isaanii dabarsuu kolfanii taphatanii akkasumas immoo jechuudha. Biyya keenyatti karameellaa wanta jedhamu tokko jira. Yeroo sana yaadadhe hedduun kolfaanii jechuudha. Maaliif biyaas bara 2004 waan akkasii waan oskaa hin qabne waan soba hin qabne dabarseera waan ta'eef argeera. Kanaaf karameellaa walii bitu karameellaa sana gaafa bittanii fi geessitanii karameellaa sana fudhatee akkasumas immoo guyyaa sana walumaan kofaltanii taphattanii walumaan nyaatanii karameellaa sana fudhatee galaa innilleetu gaafa fudhatee galee sirriitti dhugaa akka waan guddaatti jechuudha. Namoonni obbolaa dubartoota qaban ijoollee dhiiraa ta'anii obbolaa dubartoota qaban jechuudha. Kan ijoolleen akkasuma immoo walumaan obbolaa ta'anii sirriitti cita walitti himatan yookaas immoo akka hiriyaatti keessa waliin dhoksine jechuudha. Dhoksanii galanii oskaa waliif laatu jechuudha. Karameellaa sana egalee obboleettii isaatiif yoo sirriitti dura keessa garaa wal beekan ta'e yoo wal sodaachuu baatan wayinni hangafa isheedha olii ta'e sirriitti kan sodaachuu baattu yoo ta'e kan keessa walii sirriitti beekan ta'e oskaan kennaaf akkasumas immoo hiriyoota isaatiif illee sirriitti jechuudha. Maaliif ani hin beeku garuu akka biyya keenyatti jechuudha akka waan guddaa tokkotti inni caalaan maalidha namni waan sana mistira sana beekuun baay'ee ulfaataadha. Maaliif wadaajii akkuma jedhamu oskaadha sirriitti waan dhoksaadhaan yookaas immoo namoonni gurguddaan akkasuma obboleewwan haadha fi abbaan keessanii arguu miti isin dhaga'uullee hin qabneedha jechuudha. Kanaaf guyyaa torbiittis torbee lamattis inni immoo shittoo saamunaa akkasumas immoo shaashii wantoota adda addaa wajjin bitee marabra bishee ittiin karameellaa kenniteef sana fidee deebisaaf jechuudha. Kanaaf kana namoonni na caalaa sirriitti arganii yookaas waggaa dheeraa sirriitti dabarsan irraa dubbachuu danda'anii komentii jalatti immoo akka natti illee qofallee akka immoo jechoota biraa naan hin janneen isiniin jechuu barbaada. Egaa obboleewwan kiyya kanaaf walumaa galatti maal jechuu barbaade tananii Oromoon sirriitti isa fuu beekaa sirriitti jechuudha. Taajjaba beekaa akkuma inni jedhe sana. Kanaaf maatii keessanii miti namoota halaalaa yookaan hiriyaa keessa wadaajii keessan sana iyyuu ta'uu hawaatu. Way hiriyaa wadaajii keessa sana yookaan gwaaddanyaa isaa ta'uu danda'a. Dhiiruma haa ta'u mangadarra lafuma argitanitti dhiira waliin dhaabbattanii haasa'uun namni jajjabaan isin arguun baay'ee arraba guddaadha akka naannawaa keenyatti. Intala baluu maaf safuu dagatte akkamitti yoo guddisanii warri sun maal ta'anii akkamitti qunxuuxuu didanii maal bakka sirriitti dubbatu namoonni ollaa sirriitti isinitti dheekkamu. Akkasuma immoo warrumti ollaatti namoonni ollaa yoo waan akkasii sana isin arganii akka abbaa faadha keessaniitti sa'aatiitti isin lolanii isinitti dheekkamantu jira jechuudha. Kanaaf suni waanuma ta'uu qabus loluun sunis nama sirreensuu akka ijoolleen sun hin banne akka ijoolleen sun karaa hin gorreef malee ijoollee sana miidhuuf miti kan lolanii jechuudha. Kanaaf ammallee osoo akkasumatti jechuudha maaliif aadaa ofii haaluma bareedaa ta'een jechuudha. Haala fokkataa tokkoon osoo hin taane haaluma bareedaa ta'een sirriitti haala kabajaa qabuun dhaloota itti aanuuf dabarsuun sirriitti kunuunsanii dhaloota itti aanuuf dabarsuuni barbaachisaadha. Akkuma inni jedhee wantoonni akkasii wantoonni fokkataa aadaa malee suni nurraa hafuu qaba.
waan ta'uu hin qabnedha. Suni Oromoo biratti jechuudha waan fudhatama hin qabne sababa ta'eef. Egaa obboleewwan kiyyaa dhugaa ani maaliif jechisaa waan sirriitti dasna jedhee natti toleef akkan irraa dubbadhu na dirqisiise jechuudha. Na sirriitti jechuudha maaliif dhugaadha. Akka naannawaa itti guddatanitti gaafa of duuba garagartanii akkamittiin akka dabarsitan of yaadattanii wantoonni kaase ijoo kaase suni sirriitti kaka'umsa isinii ta'a sirriidha ta'uu qaba waan jettanii keessan akka dubbatu isin ajaju jechuudha. Kanaaf akka naannawaa keenyatti sirriitti arraba guddaadha. Dubartiin takka buma argite wajjin mangadarra dhaabbattee iyyuu hin haasoftu. Kan wadaajii kooti jettee wadaajii sana wajjin karaarra dhaabbattee wal dhungattu miti. Walumaan haasa'uun iyyuu baay'ee ulfaataadha. Baay'ee arraba guddaadha. Akka biyya keenyatti sirriitti jechuudha. Waan safuu cabse sirriitti jechuudha. Kanaaf waan akkasiisu nurraa hafuu qaba. Waan akkana kana dhiisnee waan sirriitti aadaa keenya jabeessuu danda'u harka wal qabatanii aadaa ofii guddifachuun barbaachisaadha. Isiniin jedha obboleewwan kiyya yoo dogoggore lafa dogoggora kootti nan sirreeffadha. Akkasumas immoo yaada bal'aa warri qabdan koomentii jala naa kaa'uu hin dagatinaa. Maaliif yaada sanarraa namoonni hedduun akkasuma garaagara ilaalchi namaa sababa ta'eef irraa wal hubachuu wal barsiisuu irraa barachuu danda'a sababa ta'eef turtii gaariin isiniin jedha. Dogongora koof dhiifama. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan naaf tura. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja. Egaa namni akkuma kanatti isin gammachiisee viidiyoo kanarraa sirriitti keessanitti dandeettii yookaas immoo kaka'umsa isinitti uume share like gochuudhaan namoota hedduu biraan ga'a. Akkasuma yaada bal'aas warri qabdan koomentii jalatti nu barreessaa isiniin jedha. Turtii gaariin isiniin jedha obboleewwan koo.